السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا داوتوتا إلمان أورومو أكم جرت نجا كيسني بكم جرتني نجا ربي كيس جرادا أرلي ديبيه دفين جرا كليسا وان نرى دبتا توري انتموري سمت ديبيات اللي سراسين دبتشو في جادا وان تكتكالي وان بيه كيس تدبرسي نجرسيسا وان دبرسيتني اللي يادتو in kolfitullee ta'a akkasii warri haarawaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii warri jirtanus baga jiraattanii isiniin jedha. Akkuma beekamu yeroo asii gara biyyaa gallu ulfaataadha jiru biyya keenyaan beektu. Haa ta'uyyuu malee yeroo hammaa kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Kanammoo beektanii itti qophooftanii yeroo biyya namaa kana keessa jirru hingalla hanga yoomi biyya namaa keessa teenya jenna dhugaadha. Garuu immoo yeroo galanii jedhanii keessattuu namni waraqata hin qabne deebi'uudhaaf illee hanga ta'e tokko nama rakkisaa. Kanaafuu dura bu'amee itti yaadamee galamuu qaba. Maatiin illee kan yeroo isin biyya namaa jirtanu isin jaallatu yeroo isin biyyattan hafaa hin deebi'u biyya namaatti jettanii galtanii ilaalchin isiniif qabu baay'ee waan namatti tolu miti jechaadha. Irra caalaan nanafa jettanii yeroo isin galtanuu ittiin tolu jechaadha. Maaliif faayidaa irraa cita waan ta'eedhaaf. Yommuu isin ijaazaa yookaan boqonnaadhaafan dhufe jettanii kabaja qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu isin jajjabaadhaatii maallaqa keessanillee of biratti walitti qabadhaa jechuudha. Maatittiin ergatinaa obboleessa namni baay'een jechuudha maallaqa irratti yeroo hammaa kana keessatti amanamaa hin jiru. Gariin uqubiitti gallee maallaqa kee walitti siif qabna jedhanii yeroo uqubiin sun gahee jedhee isin ji'a ji'aan maallaqa gadi buufti. Abbaan uqubii fudhatee badee maallaqni badee waan akkasii jedhanii harka duwwaatti haftu gara adda addaatiin jechuudha. Maallaqa keessan ofuma biratti walitti qabadhaan jedhaanii anillee jechuudha duraan gaafan as jiru ergadhaadhuman ture namatti garuu maallaqni kiyyallee na jalaa hin banne. Haa ta'u garuu hamma booda of birattan walitti qabadha jedhe yaadee tanan murteesseen jira jechuudha. Yoo danda'ame akkuma beekamuyyuu mana waan lafa yookaan bakka manni itti ijaaramu bitatamaa yoo dandeettii qabaatan irra caalaan namaa dandeellee mana kan hin ijaarranne hin jira kan immoo jabaatan ijaarratanis hin jiru. Kanaafuu kun waan gaariidha. Maatii wajjiniin sichi deebi'amee taamuudhaaf baay'ee ulfaataadha jechaadha. Jireenya biyya namaa kana bartanii baadiyyaa keessatti immoo deebitanii jiraachuun qilleensi isaallee hin qorraa. Qorra kanallee namni hundi gariin kanillee qorra jaallatu hin jira. Haa ta'u malee keessattuu yeroo gara biyyaa deemtan waan kan isinii himu uffata qorraa sirriitti fudhadhaatii galaa. Uffata qorraatu barbaachisa jechaadha. Kanaafiyyuu jiruun ulfaataadha. Asumatti atuu asii hin ka'in itti yaada murteeffadhaa. Maallaqa keessanis gahaa qabadhaatii galaa. Maallaqa keenya maatii biraa qabnaa jettanii amantanii asiin ka'inaa. Maaliif galtanii kaatanii gaabbuurra yoo jiraate illee adda baafadhaa kaatii asii deemaa isiniin jedha. Yeroon biyya jiru keessatti waananii ajaa'iba waggaa 2 duraan gara biyyaa galeen ture. Namoonni baay'een magaalaadhaa dhufte moo akkamitti amma kanatti deebitee dhufte hattaa jechaadha. Waggaa 2tti biyya namaa deemanii deebi'anii yoo jedhan akka yeroo gabaabaatti ilaalanii maali magaalaa uumatti ol baatee dhufuu ta'eoo biyya arabaa dhaqanii dhufuun namni biyya keessatti illee hafi namaan jedhu takkan argattan. Namni hundi deemi biyya kana keessa biyya taanu miti deemi akka waan hatta jibbaa keessan qabu namatti fakkaata malee namni biyya keessatti fi hanga yoomi biyya namaa hojjetta isiniin jedhu hin jiru jechaadha. Kanaafiyyuu isin jajjabaadhaati akkasitti maallaqa keessan qabadhaatii galaan isiniin jedha. Kiiloonii shaanxaa keessanillee kiiloo 48 hin dabarsu
46 jedhamaa ture 48 dabarsu harkatti nu kiiloo 7 qabannee turre garuu hanga kiiloo 15tti kan dabarsaa jiranudha jechuudha. Yeroo qabaachuu danda'a yeroo namatti kiiloo 7 irra dabarsanu yaani itti nama qarachiisu jechaadha. Gaafaan deemu garuu kiiloo 15 mucatti wajjin deemee tokko dabarfatte jechaadha. Harkatti qabattee moobaayilii hanga feetan fudhachuu dandeessu, kaameraa fudhachuu dandeessu, laaptooppii fudhachuu dandeessu. Waan akka wanti isin fattashee moobaayiliin kee meeqa wanti isin hin jedhu hin jiru. Qodaan keessan hin banamu jechaadha. Namni qodaa keessanitti bu'u hin jiru. Kanaafiyyuu akkasitti itti yaadaati galaa malee akkasitti hatuutti yaadi yoo galtan booda rakkootaa isin jedha. Amma waan biyyatti hojjedhaa ture mee isin agarsiisa. Takka kolfitanii viidiyoo xiqqoo silkii keessaa baasee isin agarsiisa. Jiruun biyya keenyaa akkuma beekamu baay'ee tokko ulfaata obboleeyyan kiyya. Yeroon qoraan falaxu isin agarsiisa. Ulfaati xiqqoo seeqadhaa jedheetu. Alaa kun anuma isinitti mul'ata laata? Kun akkanatti qoraan falaxanii baadiyyaa keessa galtanii jiraachuun baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Kana nan danda'a jettanii of amansiistanii deemuu qabdu jechaadha. Anuma akkasitti falaxaadha qoraan. Gaazii fudhadhaati galaa. Gaazii biyya kanaa jechaadha qaraxan qabu. Warri waraqata qabdan waggaa 5 yoo geessanii jettanii imbaasii dhaqxanii waraqata tola jechaadha tsaafsifattanii gaazis gasaalaas waan hundayyuu tokko haa ta'u malee tola fudhattanii galtan jechaadha. Yaani biyyuma kana qofatti itti qaraxxu malee Itoophiyaatti galtanii wanti isin itti qaraxxanu hin jiru. Kanaafiyyuu qoraan kana falaxuurraa yaara galfattu jechaadha yoo asii gaazii fudhattanii galtan. Kunidha ulfaataadha akkasitti qoraan falaxanii jiraachuu jechuun. Miila illee ofitti kutuun jira laa yeroo akkasitti qoraan falaxanu. Yeroon duraan biyya jiru sirriitti waan qoraan falaxuu fi nan dadhaba malee dugda na dhukkuba malee haddii kana natti illee hin jabaanne jechaadha. Waan baay'ee hojjetaa ture. Kanarraa waan argitan hin gahaa. Amma immoo yeroon biddeena tolchuu isin agarsiisaa jechuudha. Kun isaanuma jechaadha. Waan takka biyya Arabaatiin dhufee akka namaaf guddisuu waan takka hin jiru jechaadha. Waan duraan yeroon biyya dur waggaa dheeraa dura biyya ture jechaadha. Hojjetaa ture haaluma kanaan itti deebi'ee kunoo tun hojjedhu ji'a 2 haala kanaan dabarsee yeroon gaafa biyya kanatti deebi'u jarreen bira hojjedhu maal akkasitti huqqattee biyya keessa nyaanni hin jiru moo maaf akkas taate maaliif gurraachuuftee maaliif huqqattee naan jedhaa turan jechaadha. Angaruu haala kanaan biddeena tolchaa qoraan falaxaa wanta hin hojjenne hin jiru jechuudha. Haala kanaan dabarsee jechuudha. Argitanii kana fakkaata gaalaa. Jiruu akkasii kana keessa galanii jiraachuun ulfaataa isinii galee. Kanaafiyyuu ammumatti yaadaatu gara biyyaa hin deemin kunuula biddeena kanan tolchee bareecha isinitti mul'atu malee hin bareeda biddeenni aan tolche. Narkaallee hin banne sirriittan tolchaa dhufee jechuudha. Amma argitaniittu kan biraa maaltu jira ree biddeenichi aan tolchee kunooti isinitti mul'ata ta'ee mul'atu. Kunuula biddeena kana
tolchee baasee jechuudha. Anumatu tolchaa ture yeroon biyyatti galutti. Kan biraa immoo maal isin garsiisa? Kan biraa immoo yeroo itti aanuuttan isin agarsiisa. Ammaa fi natti dheerataara waan ta'eedhaaf yeroo biraatti buna sinuman danfisaan ture beektanii kun mooyyeetti akka bunni tumamu biyya keenyatti beektanii isinitti mul'ata laata? Kunoodha haala kanaan bunas akkanatti dhaabaan ture wanta hin hojjenne hin jiru jechuudha. Haala kanaan yeroon buna akkasitti nakaa kasalaa mitilaa kun qoraanitti jechaadha. Waan hundumayyuu hojjedhaan ture haala biyya keessa jirurraa waan tokko wanti na hafee hin jiru. Ibiddillee ishee dafee namaan boba'uu rakkisaadha jechaadha laa. Isinitti mul'ata yaada kunoo ibidda kun haala kanaan ibidda bobeessanii nyaata hojjechuun ulfaataadha laa. Kana gimmitii keessa galchaa jedhee tanan haala kanaan isin agarsiisaa jira jechuudha. Arraa hubadhaa ibiddilleen boba'uu laa argitan miti akkasitti aara. Kana bobeessuun afuurri nama keessaa dhumee akkasii kolfaayis biyya keessanis yaadadhaa jedhee tanan akkasitti isin agarsiisaa jechaadha. Maal kolfina ree jiruu keenya waan ta'eef amannee fudhachuu qabna. Kun akkasitti buna dhaaba jechaadha. Kana hunda dabarsinee dhufnee viidiyoon illee isinitti dheerataa jira. Waan ilaaluu qabdanuudhaaf anan isin agarsiisaa jira waan jiru biyya keenya keessa. Kun egaa dhugaa'uma jiru isinii galee kana waa'ee ibiddaa sanas wanta inni isin agarsiiseef gaazii fudhaati galaa gara biyyaatti isiniin jedheetanii akkasumas uffata miicuunis nama rakkisaa gassaalaas fudhadhaati galaa nama rakkisu akkuma isiniin jedhee kana gimmitii keessa galchaa jiruun biyya keenyaa hin ulfaata akkuma beektan immoo ijoolleen baay'een jireenyuma duraan keessaa baane kana an kana hojjedhu kun akkasina godhaa maal jenna jechuudha. Amannee fudhannee hojjechuu qabna. Garuu atu bakka sanan ga'iin carraa qabna waan kana jijjiiruudhaa fi keessatti ibiddi cimaadha. Ibidda bobeessuun akkuma isiniin jedhe intinii sana dhiiftanii hin galina. Gaazii sana akka taatan taati fudhadhaati galaa kan mabraatii fi